Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu har'a walii ilaalu yuunit samarii fi riiviyuu kuweeshinii kan boqonnaa tokko waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Biology is the scientific study of living things. Biologiin gaa waa'ee lubbuu qabeeyyiiti kan inni qoratu jechuudha. Living organisms interact with themselves and the environment at all level of biological organization. Egaa waliin hariiroo qabu jechuudha. Living organism tokko living organismii kan biroo faana akkasumallee living organismsiin walii isaanii faanallee maal qabu interact qabu jechuudha. Hariiroo kan qabu. Hariiroo kan qaban kana maal is keessatti kan isin barattan ecosystem keessatti gadi fageenyaan kan baratan ta'a jechuudha. Biological care depend on scientific method. Qorannoon biologicalaa jechuudha. Maaliin kan inni deemu maaliin kan inni deemu jechuudha. Scientific methodidhaan tooftaa saayinsawaatiin jechuudha. Qorannoon biologicalaa. Scientist follows a method while performing scientific experiment and writing up the result. Egaa saayintistoonni jechuudha maali kan isaan follow godhan scientific methodidha jechuudha. Seera qaba. Qorannoo tokko qorachuudhaaf saayintistoonni jechuudha. Maani scientificdhaan kan isaan qoratan scientific methodidhaan. Scientific methodiin immoo processii qaba. Stepidha qaba. Seera qaba jechuudha. Isaan seerota sun hordofuudhaan deemuudha qabu jechuudha. Isaan waliin ilaallee turre viidiyoo darban keessatti viidiyoo sana deemtanii gadi fageenyaan ilaaluu dandeessu jechuudha. By following the scientific method carefully, scientists make sure that their conclusions are based on observation and that other scientists can be repeat their experiment. Egaa saayintistoonni jechuudha yeroo qorannoo qoratan of eeggannoodhaan kan isaan qoratan jechuudha. Akkasumallee conclusionii isaanii keessatti maal kaa'uudha qabu? Barreessuudha qabu jechuudha. Waan isaan qunname barreessuudha qabu. Sun immoo maaliif kan fayyadu? Saayintistiin biroollee dhufee yeroo qoratu maaltu isa qunname kan jedhu sun irraa kan baratudha ta'a jechuudha. The step of scientific method includes observation, questions, hypothesis, experiment, conclusion or result, and communication with other scientists. Egaa kun steepii scientific methodii jechuudha. Steepii tokkoffaarratti maani observation, lammaffaan question, sadaffaan hypothesis, arfaffaan experiment, shanaffaan conclusion, inni dhuma immoo communication with other scientists kan jedhudha jechuudha. Biologists use different type of tools in the laboratory and the field. Biologistoonni jechuudha. Meeshaawwan laboraatoorii fi fiild irratti diree irratti fayyadaman gosa garaagaraatu jiru jechuudha. Meeshaawwan biologistoonni itti fayyadaman kan diree irratti itti fayyadaman ni jiru, kan laboraatoorii keessatti fayyadaman ni jiru jechuudha. Some of the tools are used for measuring. Kan isaanii ittiin safaruudhaafidha. Some are used for observation. Kan immoo ittiin ilaaluudha. Fakkeenya fudhatan akka microscopy fa'aa fudhachuu dandeessu. And some are used for culturing microorganisms. Kan immoo ittiin horsiisuuf jechuudha microorganisms culture gochuu. Culturing the microorganisms fakkeenyaaf petri dish fudhachuu dandeessu. Of all tools, most of important scientific tools of the biologist is a microscope. Irra caalatti barbaachisaa kan ta'e eenyudha? Biologistiidhaaf microscopyidha jechuudha. Microscopy is an instrument that used to see very small object by process called magnification. Egaa microscopy maalifidha? Kan inni barbaachisu wantoota xixiqqaa ta'an ittiin ilaaluuf jechuudha. Caalatti akka guddisee nutti mul'isuuf jechuudha. Sun egaa maal jedhama? Magnification jedhama. Magnification. Inni guddisee nutti mul'isuun
maal jennee waamna? Piroosesii sana jechuudha magnification jennaan jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan immoo isa guddisee mul'isu kana maal jennaan jenneerra magnification jenneerra. Resolution immoo maal? Resolution jechuun immoo wanta ilaalu sun qulqullisee adda baasee wanta jiru sun jechuudha. Seelii tokko fakkeenyaaf fudhattan seelii wayii fudhattanii guddisee nutti mul'isuu qofa miti. Resolution isaa resolution guddaa qaba kan jennu kan qulqulleessee nutti mul'isu jechuudha. Tokkoon tokkoon seelii keessa jiru niikulasii isaa, maayitokondriyaa isaa, seel membreenii isaa, seel woolii isaa isaan kana tokkoon tokkoon kan nutti mul'isee agarsiisu immoo kan sirriitti nutti mul'isee agarsiisu tokkoon tokkoon seelii sana keessa jiran immoo jechuudha. Maal jennaan jechuudha. Sammuu piroosesii sana resolution jennaan jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadhee ture viidiyoo darbe keessatti suura isa ofii keessan kaatan jechuudha. Baay'ee ofitti butaa sirriitti ofitti harkisaa yeroo laaltan maal ta'aa deema? Qulqullina dhabaa deemaa miti? Akkasidha jechuudha. Sana jechuun resolution isaa xiqqaadha jechuudha. Laboratory safety is mainly important before we do any activity of a laboratory. Egaa manni of eeggannoo laboratory keessatti gochuun jalqaba irratti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Otoo activity gocha kam yoo ta'u godhin dura safetyidhaaf dursa kennuu qabna jechuudha. Working carefully in laboratory. Laboratory keessatti of eeggannoodhaan waan hojjettan hojjechuu qabdu. Dealing with minor problems before they become major problems. Egaa rakkoo xiqqoodha jettanii bira darbuun qabdan. Inni immoo maal nutti fidachuudha? Rakkoo guddaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Keep safety constantly in mind and change of any problem you have will be a very minor one. Maal jechuudha? Jalqaba irratti seeftiidhaaf dursa kennuu qabdu jechuudha. Of eeggannoodhaaf dursa kennuu qabdu. Yeroo marayyuu dagachuu hin qabdan waa'ee of eeggannoo keessanii jechuudha. Inni itti aanu immoo review questionidha. Review questioninis maal jedhaa? Choose the correct answer of the following question jedha. Gaaffii tokkoffaan which of the following is not a property of life? Not property of life jedha. As keessaa egaa property of life kan hin taane sakamtaa. Population of organisms rarely change over time. Rarely jedha. Rarely jechuun qabu asitti kanaafuu haa ta'a jechuudha. Isaan kan baan, caan, daan property of life dha. Inni itti aanu immoo lammaffaadha. Which of the following is the correct produce of scientific method? As keessaa egaa tartiiba isaa jechuudha. Experiment, conclusion, application, question, observation. Kunis sirrii miti. Jalqaba irraa kan dhufuu qabuyyuu maal jechuudha? Observation. Kanaafuu as keessaa egaa jalqaba irraa dhufuu qabu egaa asirratti daafii caa keessaati. Kanaafuu aa fi baan hin ta'u jechuudha. Innistu amma egaa as keessaa ilaalla. Observation, question, hypothesis, prediction, experiment, result, conclusion. Kanaafuu maal ta'a? Sirriin isaa caadha jechuudha. Egaa question jedhee asitti opening, conclusion, hypothesis jedha. Questioniin booda hypothesis dhufuu qaba jechuudha. Kanaafuu caa ta'a. Sadaffaan immoo hypothesis in biology is best described as possibly explanation of an observation. Haa ta'a jechuudha. Arfaffaan which of the following is not correct method of handling chemicals? Not correct dhaga. Wearing a disposable respirator mask when handling chemicals that are toxic. Ban never allow laboratory chemical to contact your bare skin. Never put chemical open. Then return and pour the unused
leftover chemicals to its original container. Maanigaa keemikaala tokko itti fayyadamtanii maal gochuun qabdanii keemikaala tokko itti fayyadamtanii yoo irraa fi bakka duraa isaa sanitti gad naquun hin eeyyamamu jechuudha. Kanaafuu data. Inni itti aanu write short answer of the following questions jedha. Gaaffii shanaffaan write the main difference between light and electron microscope. Garaagarummaa light microscopy fi electron microscopy. Garaagarummaa isaa waa hedduu barreessuu dandeessu. Gabaabumatti yoo isinii barreessu light microscopy maal fayyadama? It uses beam of light jettu. Electron microscopy immoo it uses beam of electron jettu. It uses beam of electron. Jaffaan immoo write the function of the following common laboratory tools. Asirratti gaa type of tools isaan kuni flask, test tube, wash bottle, drop, test tube, rack, spatula, dissecting pan, wash bottle, mortar and pestle kan jedhu kan hunda isaa jechuudha. Ol deebitanii jechuudha. Kitaaba keessan irraa ol deebitanii maal gootu function isaa as keessatti barreessitu. Flask test tube isaan jedhu kitaaba keessan irra jira. Ol deebitanii barreessuu dandeessu. Tokkoon isaa as keessatti jechuudha. Akkasuma isin rakkisu function isaa jechuudha. Gaaffii torbaffaan look at the following laboratory safety sign and write their meaning. Asirratti mallattoo salaaltanii hiikaan isaa maal akka ta'e barreessaa isiniin jedha. Egaa asirratti muraasa qofa kaayatee jira. Hedduu isaa ni jira jechuudha. Safety sign kan jedhaman laboratory safety sign kan jedhaman hedduu isaanii mallattoon ni jiru jechuudha. Kitaabarraas barbaadanii kitaaba biroorraa barbaadanii argachuu dandeessu. Kitaaba dabalataa jechuudha. Isarraa barbaadanii argachuu dandeessu. Isaan kana achirraa maal akka ta'e ilaaluu dandeessu jechuudha. Ishii kana fa'aa isarraa ilaaluu dandeessu. Ishii kana maanni ishiin kun akka goggles uffannu jechuudha. Goggles kan ijatti keewwannudha. Kun immoo gaawonii asii gadee keewwannudha. Uffata asii gadee uffannu kan harkatti keewwannudha kuni. Inni kun immoo asirratti laboratory keessatti nyaataa fi dhugaatiin akka dhoorkamu kan agarsiisudha. Kun immoo waa tokko gad naquun dhoorkaa akka ta'e jechuudha. Laboratory keessatti kan agarsiisudha. Inni itti aanu 8ffaan why does a microscope have several objective lens? Maaliif jechuudha. Microscopy maaliif objective lens baay'ee qabaachuu maaliifidha kan barbaachise kan jedhu maaliif jechuudha. Caalatti mul'isee nutti agarsiisuuf jechuudha. Egaa kan baay'inaan gadi magnification isaa guddifnee laaluu barbaadnu ni jira. Kan laaluu hin barbaanne ni jira. Giddu galeessaan laaluu kan barbaadnu jira. Akkasumallee low kan ta'e jechuudha. Magnification isaa low kan ta'e ilaaluu kan barbaadnu ni jira jechuudha. Objective nuti ilaallu sun. Kanaaf barbaachisa jechuudha. Several objective lens qabaachuun. What will happen to the field of view in microscope as you close the diaphragm? Diaphragm yoo cufaa ta'e maal ta'a kan jedhudha. Egaa diaphragm maaliif fayyada? Diaphragm ifa walitti qabuudhaan gara stageetti kan ol dabarsudha. Kanaafuu ifti immoo maaliif kan inni nu gargaaru? Akka caalaatti specimentii keenya caalatti arginu. Objective nuti ilaallu sun akka caalatti arginuuf jechuudha. Kanaafuu diaphragmiin cufaa taanaan maal ta'a jechuudha. Inni nuti ilaallu sun objective keenya sun nutti mul'achuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaafuu no view jettu jechuudha. Inni itti aanu immoo why should you always focus a microscopy by moving the objective lens away from the specimen? Egaa microscopy maaliin gaa kan isin focus gootanii ilaaltanii
objective lensii egaa kan sosochooftanii fine adjustment fi coarse adjustment kan jedhu waliin ilaaleeti turre akka caalatti ilaaluuf jechuudha. Akka caalatti focus ta'e akka itti xiyyeeffannee ilaaluuf kan inni nu barbaachisu leensii eenyuudha. Fine adjust kan goonu egaa isaaniin jechuudha. Fine adjustment kan jedhu jira. Coarse adjustment kan jedhamu jira jechuudha. Isaaniin kan nuti isaan sana adjust goonu. Inni itti aanu explain the importance of adding oil immersion when using high power objective. How? Maaligaa maal gootu wanta ilaaltan sun akka caalatti isiniif mul'asuuf jechuudha. Oil immersion kan isin fayyadamtan. Akka caalatti wanti sun isiniif mul'atuuf kan isin wanta sana dibdanii oilii sana dibdanii kan isin laaltan jechuudha. 12ffaan list at least 3 field tools used by biologists. Biologistoonni kan isaan field irratti itti fayyadaman yoo xiqqaate 3 tarreessaa jedha.